wirtuma jaftu lama finfinne bitu fana kami gurgurama didi malif godani isyo jedhani ajjesi irratti du'i lafa keellakisini enya bashi tigurma kanne ana tinuf karo kenya lafa dafi sena galma kenya ganama Gaddisatuma seera feera jaffeetu lama Yigumaan si tiksina nutis kaane tokkummaan Kanaafi gurbaa barataa mooyyadaa eegame Booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi Gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba ugguraa Osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura Dadamma gilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee haala galani Dadamma gilakki Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee haala galani Oromia biyya koo meeqasiif itimame dhiigansi tiksu jecha meeqabbayee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna finfinne kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne dachee seena qabeetti yaada gootota kuma bara dheeraaf kabajaan jiraattee barana diinni si murgitu guddataa arraddoo kumaaf diinaan dhuunfatama Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadin jenne roorroof finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome goonni guraaraa lata sirratti fannifame bara waaree golollee keenya turte gullallee bara daalacha waami biyyoon gurgurame Master Bilani jedhani sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya waan tokko taane diinaan fannina ol kaane Master Bilani jedhani sanyii si dhuguuf malaani Oromummaa keenya waan tokko taane diinaan fannina ol kaane Sabombi haleli bigemi Ariyer kuman kabu Ubatin debiu Yomu jajabe Kalmata fi murata jaban Rabon dibase Botuma tubeka Wolol tuf gantuf Agurra zabasi Undu suma ega Mati bekti gadeen lafa dirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru akkas naatani mati bekti gadeen lafa dirri hoolu akka goonna jeese foon allaatti sooru rajjedhu qalbiina kee garaan bee jaarraa tokkon caalu jabaadhu yaa wabooboota biyyaaf lolu karaa natti deemtu milkeessiifaa tolu beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala ajjeesii sooratu bineensa gaggala qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa Absoo diddaa gabrummaa itti dhufa injifannoon dhiigaan ni dhufa fuulee jaallan dhiigaan tattaraaraan galmaan ni geenya
miniliki garoo katamne jedhee wayyaanee jiraadha maksite biyya keenya saamsitu tullolla jetti bosona laksite jaaramte afaan qawween zillee oromiyaa walabaanii jaarra gachanni saba oromoo waboonaa jiraatu hanga oromiyaa fi bilisoomu falma hin lakkifnu beelaamnee fi jilbeeffannu dhumaa barataa oromoo ni baasna alaabaa keenyaan dura oromiyaa finfinneerra ni mirmirsiifna injifannoon uummata oromoo. Manta Oromiyaani dandu malee seenee ukura konni Oromoo teenye ajjeesi dibaddu diina biyya keessaane injifannoo jedha gagarmaame konni Oromiyaa irratti wal waame gagarmaame konni Oromiyaa irratti wal waame gagarmaame laga gimbii irratti wal waame gagarmaame jimmaa goree irratti wal waame gagarmaame baabur mattuu irratti wal waame gagarmaame Siyasana rati walwame, gagar mame, ale fini rati walwame, gagar mame, gada barra rati walwame, gagar mame, garamulata rati dame, gagar mame, inje bore rati walwame, gagar mame, orana moya rati walwame, gagar mame, kujamata kali rati dame, gagar mame, amboriya di rati walwame, gagar mame, indo kachisi jaduki wame, gagar mame, finne orana rati walwame, ilakati bare Ilamuti gota, ilakati bareedu idannoo ilamuti gota, tuula dimana ciisi maal mana gota, jabdu kaasibeela, obooyaa gooftaa diina, irra binna dhaqqabi jedhiini, sabni keessi firiira, jajjabdu kaasibeela, obooyaa gooftaa diina, irra binna dhaqqabi jedhiini, sabni keessi firiira. Amandide laftis bari'uu geesse lammiif dhaame lakkii gadaan bilisummaa dhaawwa bombosona garma hayyuu beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifna lagaan taatu ajjeesirra jedhuu diinaa keessa akka gumaan baatu jaallan kufanii singa dhugumaa isaanii lolla muraasaanii mutaadhaani jibraadhaani sabniidhaani jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka isaanii. Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii yeroo kamuu sagalee Oromiyaa ta'uun qophii Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jecha guyyaa har'aa taateen Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata? Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana maaltu deemaas jira? Oromiyaa yeroo ammaa tana waan akkamii simatteetis taatee akkamittu ta'amuuf deemas kan jedhus kan waliin ilaallu ta'a. Kanumaan wal qabatee har'a qeerroo tokko karaa bilbilaatiin Oromiyaa irraa wal qunnamne yookiin wajjin turtii goonaa isa wajjin yoo yaa harka fuune mee eenyu jedhamtu hawaasa keenyaa wal baraa? Okay, mee amma tana mee magaalaan Finfinnee haalli Finfinneen keessa jirtu maal fakkaata? Mee haala yeroo irreecharraa eegalee hanga ammaa kanaatti maaltu jira mee Finfinnee keessa? Guyyaa irreecharraa eegalee haalli magaalaa Finfinnee keessatti mul'ataa jiru bifa jijjiirrataati kan inni jiru. Bifa jijjiirrataatu jira gaafa jennu immoo kallattiin
mootummaa fi adeemsi mootummaa ittiin deemaa jiruu fi hawaasni immoo muddamsuu fi sodaa cimaa keessa galeetti kan argamu. Haaluma kanaanii bakkoota tokko tokkotti uummanni illee sodaa jabaa keessa galuudhaani haga naannootti walitti ba'uudhaan mooraa dura hin jirre illee mooraa ofitti ijaaruudhaani mooraa sibiilaanii ofitti ijaaruu maaliifi faana soddomaa boodaa kaasee haalli biyyattii kana keessatti uumamu rakkoo guddaadha kan jedhu sodaa sanarraa ka'uudhaani wantoota kanatu mul'ata. Inni biraan humnoonni nageenyaa magaalaa Finfinnee keessa socho'an haalaan dabalanii mul'ataati jiru. Warri kaambii keessa jiran illee bobba'anii ooraalii fi paatirooliidhaan magaalaa keessa naanna'uu mul'ata qarreessaati ase. Mee tariiti kanaatu ammatti mee tariiti guyyaa irreechaati asii ijoolleen hedduun hidhamanii mana hidhaa keessa jiranii. Mee magaalaa Finfinnee keessatti akka odeeffannoon nu erganitti biyyarraa namoonni hedduun hidhamanii mana hidhaa keessa jiranii iddoo jarritti hidhamanillee argachuu hin dandeenye jedhanii naannoo Oromiyaa naannoo kutaa garaagaraatti kan dhufanii achitti hidhamanii. Mee waan kanarraa hoo akkamii ijoolleen kun naannoo isaanitti hidhaman ati magaalaa Finfinnee san keessa jiraatta? Kutaa jarritti hidhamanii fi ijoolleen kun hanga ammaatti akka eessa jiranii wayii ati waan quba qabdu qabdaa tariitii mee akka jiraataa Finfinneetti? Qeerroon hedduun gaafa guyyaa irreechaa jala bultii irreecha hora Finfinnee irraa kaasee haga gaafa guyyaa hora harsadii dhoorkamanii gara maatiitti galaniititti qabamaniiti hidhamaa kan jiranii. Gaafa qabamanii bakki isaan ittiin geeffaman illee kan hin beekamne maatiin eessa buutee isaanii kan dhabe qeerroo hedduutu jira jechuudha. Warreen immoo naannoo Finfinnee keessatti hidhamanii hedduminaan naannoo Maganaanyaa jedhamu. Bakka sanatti hedduun hidhamanii akka jiranii fi maatiin immoo gaafa yookiis immoo hiriyoonni isaanii gaafachuu gaafa deemanii carraan isaanillee itti dabalamuu ni jira jechuudha. Kanuma wal qabatee namoonni hedduun qarshii kaffalaniitiin kan ba'aatii jiranii qarshii kun immoo kan kaffalamaatee jiru seeraan mana murtiirraa fuudhamee osoo hin taane poolisiidhumaan ofii qabaniitu fakkeenyaa fi akka fakkeenyaatti sii kaasuudhaaf yogguu gaafa hora Finfinnee qeerroon walitti gurmaa'uudhaan hora Finfinnee dhiichisaa utuu deemanii hin seentan jedhamanii karaa irratti qabamuurraa kan ka'e poolisootaan qeerroon naannoo Harargee irraa dhufanii qeerroon 25 qabamaniiti turan ragaa ni qabu. Isaan kun qabamanii qeerroon 19 qarshii 1,000 kaffalanii poolisiidhaaf kennanii ba'anii namoonni ja'a immoo qarshiis kaffaltanii hin baatan jedhamanii achi keessatti filatamaniiti kan hafanii qeerroowwan sanarraa kan dhageenye jechuudha. Isaan kun amma eessatti akka hidhamanillee waajjira poolisii isa kan keessatti hidhamanii akka ba'anillee ijoolleen ergasii ba'uu hin dandeenye maaliif kutaa Oromiyaa irraatti isaan irreeffachuuf kan dhufanii kutaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa waajjira poolisii jira. Waajjira garaagaraa jira bakka itti hidhaman illee hin beekanii dukkanaan fuudhanii deemanii isaan kun amma bakka isaan bu'an illee kan hin beekamnedha jechuudha. Dabalataanis haaluma wal fakkaatuuti kutaalee garaagaraa keessatti mul'ate keessumaa naannoo Boolee kutaa bulchiinsa Kolfee Qaraaniyoo Akaaqii Qaallittii naannoo kanarratti qeerroon hedduminaan waajjira poolisii keessatti hidhamanii jumlaadhaan bakka tokkotti mana barumsaa keessatti hidhamaniiti kan argamanii. Akkasumallee godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti qeerroon hedduun jumlaadhaan naannoo Dirree Gafarsaa bakka jedhamutti hedduminaan hidhamaniiti gaaffii tokko malee guyyaa 5 hidhamanii achi keessatti ukkaanfamuudhaan nyaatallee seeraan argataa kan hin jirre namnillee dhaqee haala ittiin inni gaafachuu hin dandeenye keessa kan jiranii jechuudha. Amma qeerroo akkas akkasii maqaan isaanii akkas akkasii jechuun illee namatti ulfaatu jechuudha. Mee kanumaa wal qabatee kana keessatti argamti. Dabalataan immoo haalli amma keessa jiru socho'uudhaaf illee haala baay'ee namatti ulfaatudha. Mee waanuma kanaan wal qabatee tariiti kan ijoolleen naannoo garaagaraatti dhufanii amma abbootiin kan Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti bilbilanii hedduun namoota nuti bakka ijoolleen itti hidhamte hin beeknu
naannoon itti hidhaman yookiin mana poolisaa olaanaa yoo dhadhee gaafannu nuti hin beeknu nuun jedhanii deebii akkasii akka deebisaa jiranii odeeffannoo nuuf himanii. Yaa ta'u odeeffannoon amma ati nuuf himte kuni odeeffannoo waltaa'aadha tarii karaa maatiin isaaniis dhagaanii kallattii kana deemanii iyyaafachuu ni danda'ani. Mee kanuma wal qabatee yeroo ammaa kana Finfinneen akkamitti jirti? Mee guyyaa har'aa kanarraa ilaallee haala fulbaana 30 irraa kan qabatee isaa wal qabatee yeroo ammaa kana Finfinneen maalirra jirti? Mee haala akkamii keessa jirti? Finfinneen guyyaa har'aa wanni isheen fakkaattu sodaan ani hangafarra kaase akkuma jirutti ta'eetu otoo jiru garuu sochiin gama mootummaadhaan mul'atu namoota tokko gaafa gaafannu hooggantoota seektoraalee garaagaraa irra jiran bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti warra hooggamani jechuudha. Ammaan tanalleen guyyaa kaleessaa irraa kaasee guyyaa kaleessaa kutaa bulchiinsa magaalaa wanii furnan irratti guyyaa har'aa immoo kutaa bulchiinsa aanotee 10 ol ta'u kutaan bulchiinsa aanaa magaalaa Finfinnee keessatti jiranii isaan kuni walga'ii irra jiru jechuudha sadarkaatiin. Kaayyoon walga'ii kanaatii immoo maali jennee namoota irratti hirmaatanii tokko haasofsiisuuf yaaleetiin jira. Odeeffannoon ani isaanirraa argadhe guyyaa gaafa fulbaana 30 akka lakkooftuu biyya Habashaa kanaatti jechuudha. Fulbaana gaafa 30 hiriira deeggarsaa mootummaa keenyaa Abiy Ahmedii fi baasuu dirqamaanii siisanii kan jedhu jira. Qophii hiriira deeggarsaa kanatti jiru jechuudha gaafa waliigala kaayyoon isaan itti jiranii gaafannu dabalataan immoo hojjettoonni magaalaa Finfinnee keessatti argaman bulchiinsa magaalaa jalatti kan hojiidhaan ramadamanii jiran jechuudha. Bakka tokkotti illee akka hin deemne eeyyamni illee kennamaa fi akka hin jirre akka yeroo duraaniitti cinqiidhaan yookiis immoo muddama guddaadhaan akka isaan hojii hojjetanii hojii durii hin jirre irratti gadi fe'uudhaan akka isaan hojjetanii godhamaatiin jira jechuudha. Sababiin isaa iyyuu hoogganoonni seektoraalee garaagaraa walga'ii sanarra waan jiraniidhaa fi hojjettoonni immoo tarii ba'anii akka yeroo barbaadanii maal akka hin goonee fi mirgi isaaniilleen isa duraa caalaa dhiibamaati kan jiru akka ani odeeffannoo qabutti jechuudha. Mee waan gaariidha tarii gaafa 30 san irratti hiriira kan taasisuu barbaadanii akka qeerrooni waamicha hiriira mormii isaa kana dhagahaniiti waan kana gochaa jiran tariiti maalirraa waan kana gochaa jiranii kaleessaa galgala akka labsiin qeerroon labsetti fulbaana 30 irraa eegalee mormiin naannoo Oromiyaa guutuu irratti kan adeemsifamu kan jedhameetiin labsame kanumaan ilaalchifachuu fi waan kana gochaa jiran moo maaliif akkas gochaa jiran jettee ilaaltame ati akka nama achi biyya san keessa jiraatutti? Kana gaafanii akka walii galaatti kaasee ibsuudhaaf wanti mootummaan gochaatiin jiru yeroo darbe irraa kaasee jaalala biyya kanaa nageenya biyya kanaa jaalala qabu irraa kan ka'e jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaan KFO mootummaan ce'umsaa biyya kanatti hundeeffamee nageenyi biyya kanaa tasgabbaa'ee akka itti fufuudhaa fi gaaffii jabaa gaafataa akka turan beekamaadha. Isa kana mootummaanis quba ni qaba. Quba qabaachuurraan kan ka'e uummanni fulbaana 30 irraa kaasee maal akka ta'uu qabu akkaataa walitti dhiyaatuuni akkaataa naannoo jiruudhaani wal quba qabaachisaa waan tureedhaa fi gaaffii kana gaaffii uummata hundaa gaaffii sabaa sablammootaa waan ta'eedhaaf dhimmi nageenya biyyattii inni kun mootummaa yaaddeessuurraan kan ka'e mootummaan kun yaaddoo guddaa keessa galuurraan kan ka'e yeroo yerootti ibsa garaagaraa baasuu karaa qondaaltota isaa barreeffamoota garaagaraa gadhiisuu fi darbee immoo humnoota nageenyaa qabutti fayyadamuudhaan uummata akka doorsisuuf yaalu darbee immoo iji addunyaa amma yeroo kanatti gara biyya kanaa waan ta'ee jiruudhaa fi sochiin karaa hawaasa Oromoo idil addunyaa keessatti taasifamaa jiru gurra idil addunyaa hawwatee waan jiruudhaa fi isa kana gara dabarsuudhaaf miidiyaalee qabutti fayyadamee magaalaa Finfinnee keessatti hiriira waamee
kaan dirqiidhaan kaan immoo qarshii kaffaluudhaan namoota humnaan hojjetanii jiraatan illee qindeeffataa akka jiru ragaan jira jechuudha. Mee kanarratti tariitii namoonni haalli kaka'umsaa sanirratti namoonni deeggartoonni isaa yookiin kaadireedhaan isaatii fi hawaasni hoo waan kanarratti akkamitti hubachaa jira, akkamiin ilaalaa jira? Haalli hawaasaa hoo maal fakkaata akkati hawaasa achi keessatti argitutti? Dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa Finfinnee keessa kan jiraatan harka caalaan uummata Oromoo akka hin taane beekamaadha. Yeroo kana keessatti immoo kan miidhamaa jiru uummata Oromooti. Tokko kan gaaffiin uummata Oromoo waggoota jaan darban dhimma Finfinneeti. Waggoota kan jaan darbanii qofallee osoo hin taane waggoota 50 fi gaaffii waggoota 150 walitti dabalatee Finfinnee abbaa biyyaa kan isaa godhatee irratti dhuunfachuudha. Garuu Finfinnee keessa jiraachaa jira inni jedhu dhugaasaa yoo dubbanne uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa kan jiru qubataadha. Hin jiru akka qubataatti ilaalama. Garuu ka jiru qubachuudhaaf ka dhufe warra Finfinneetti dhufee galeedha jechuudha. Isaan kun immoo hiree amma jiru mootummaa humna qabu kanatti fayyadamuudhaani uummanni Oromoo gaaffiinsa akka seeraan hin deebine waan barbaadaniidhaa fi dudduubaan qarshii fi humna qabanii akka mootummaa deeggaruudhaan ijoollota karaarra jiraatan ijoollota hojii humnaa hojjechuudhaaf gara Finfinneetti baqatanii kaayyoo fi sagantaa siyaasaa homa takkallee kan hin qabne kanatti fayyadamanii uummata qarshii kennuufiidhaan akka isaanii hiriira kana ba'anii kun uummati haga kanaa baay'eetu jira nu deeggaraa jira biyyi kuni nagaa qabdi nagaa qabaatte akkatti fuftuuf immoo kunooti ragaan jechuudhaaf kan qopheeffataniif haalli uummata as keessatti jiru immoo kana jechuudhaaf yeroo itti tilmaamuun nama rakkisu keessa jirra dhugaa dubbachuudhaaf uummati sodaama guddaa qaba sodaan inni qabu immoo biyyattii naannoo Oromiyaa keessatti maaltu uumama amma namoota tokko illee naannoo nan keessa deddeebi'u namoota tabaanii Oromoo hin taane haasofsiisuudhaaf yaaleera amma nuti nagaa barbaanna biyya kana keessatti gaaffiin Oromoo yoo deebe malee nuti nagaa jiraachuu hin dandeenyu Oromiyaan alatti jiraachuu hin dandeenyu yaada jedhanillee kan naa kaasanii jiru yaadota garaagaraa akkasiitu mul'ata. Garuu mootummaan yaada uummata keessatti mul'atu osoo hin taane yaada ofiisaa itti amanee waan tanaaf ta'angoo konaa tursiisa jedhu qofarratti amanee deemaa kan jirudha. Mee waanuma kanaa wal qabsiisee tariitii amma sagantaa kanarratti mee ati qeerroo Oromootii fi gaafa Abiyyi Ahmad yookiin mootummaan duraanii mootummaan darbe jennaan guyyaan isaa sila dhumatee fi mootummaan duraanii Abiyyi Ahmad kun amma deebee isin bulchaa jechuu fi yeroo amma kana tattaaffii garaagaraa gochaa jira qeerroo foo ati mee akka qeerroo Oromootti maal dhaamtaa fi qeerroo maal gochuu qabdan jettaani mee? Kana booda uummanni Oromoo qeerroon bilisummaa Oromooillee bilisummaa Oromoof warreen falman hundinuu qaamonni hawaasa Oromoof fakkaatanii fi Oromoon hundi wanni isaan godhanii kana booda dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan kun bulchuudhaaf haamilee isin qabu dandeettii isin qabu. Isa kana gaafa jennu immoo dhugaa lafarra jiru naannoo keessatti godinaalee irratti Oromiyaa bakkoota garaagaraa irratti wantoonni mul'ataa jiran isa kana namatti agarsiisu. Uummati sirna mataa isaatii qaba sirni kun immoo sirna gadaati sirna gadaa sanaan wal bulchuutti danda'a akka naannoo isaatti garuu kana booda qeerroon jirutti wal gurmeesse wal qindeesse wanta jiru hundasaa mootummaa caasaa mootummaa diigee ofiidhaan wanta isaaf ta'u qaamota of keessaa filatuun buluuti qaba filannoo mataa isaatiitti murteeffachuu qaba yeroon kun yeroo itti Oromiyaa diina jala Oromiyaa dhabamarraa baraarru waan ta'eedhaaf namni hundinuu bakka jiruutiif ka qabeenya qabu qabeenya isaatiin deeggaree ka beekumsa qabu beekumsa isaatiin deeggaree yeroon bilisummaa Oromoo immoo tartiiba jaarmiyaa isaa hordofee jaarmiyaan karaa nagaa qabsaa'u ni jira jaarmiyaan kun adda bilisummaa Oromoo fi KFO'dha jaarmiyaan kun lamaanii Oromoodhaaf ija mirgaa fi ija bitaati waan ta'aniidhaaf agartuuwwan kana keessa dhaabbate isaan irraa ajaja fudhataa hooggantoota isaa mana hidhaa jiranillee karaa itti baafatu irratti hojjechuu qaba darbee immoo biyya isaa karaa itti baraaru irratti hojjechuu qaba kan jedhuun dhaamsa dabarfadha. Okay, qeerroo keenya galatoomii ulfaadhu hanga ammaatti
Oromiyaa miidiyaa teknoolojii wajjin turtii gochuu keetii fi maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa teknoolojiitiin ulfaadhu horii bulii deebanii ammallee bilisummaan kan uummata Oromootii sin jedha. Ayyeen sinillee carraa kana naalattanii sagalee kiyyaa fi sagalee haalota naannoo koo jiranii akkan dubbadhuudhaaf carraa naa kennu keessanii fi warreen Oromiyaa miidiyaa teknoolojii dudduuba jirtanis atilleen gaazexeessaa galatoomiin siin jechuu fedha sinitti haa baru. Okey, galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Maal jedhee maal jedhe qeerrooni bilisumti Oromiyaa. Kora farda fanuti jatani abintola lugama butani gambatigi walidir matani jemo kesa bude dubatani jede gurba. Kora farda fanuti jatani abintola lugama butani gambatigi walidir matani jemo kesa bude dubatani jede gurba. Kora farda lamik ya gudamal sita udu gate marani. Kora farda kabjana mandamne jolle setin notera yani. Kora farda kironga di baye base lupura saza pegata. Kora farda gadinga di galega yo saba kashin charabata. Kora farda panuti jatani apintola logama butani kapatiki walidir matani jemo kesa bude dubatani jadi gurba. Kora farda panuti jatani apintola logama butani kapatiki walidir matani jemo kesa bude dubatani. Ya warra asifa jedako ya warra kapsote nalako isu madeli toleshru madeni wasa bajalan dogatani. Ya warra gamaf gamana katu ya warra albela manyatu isu madeli toleshru madeni wasa bajalan dogatani. Wasa bajalan dogatani dogatani wanu jetenu kabatani tidagani. Wasa bajalan dogatani dogatani wanu jetenu kabatani tidagani. Kerol lagasani dena kubarastu dubartiin harka kullaa quba funyaalaatti. Ya Oromoo saba koo dama kaamal teettu Oromoo saba koo dama kaamal teettu Oromoo dama kaamal teettu saba koo dama kaamal teettu. Kerol lagasani dena kubarastu dubartiin harka kullaa quba funyaalaatti. Ya Oromoo saba koo dama kaamal teettu Oromoo saba koo dama kaamal teettu Oromoo dama kaamal teettu saba koo dama kaamal teettu. Filannoon dhabuu sabni gabroome fincilee ka'ee lola malee. Filannoo dhabsiisa deena isaa cinqe halkanii guyyaa gola malee. Maal jedhe qeerrooni bilisumti Oromiyaa. Maal jedhe qeerrooni bilisumti Oromiyaa. Abbaanis tuqee ilmitti haane kunnurraan hafuu lolu malee. Kan diinaa silaa dinatti beelna kan kennaattu nuun galee malee. Maal jedhe qeerrooni bilisumti Oromiyaa. Maal jedhe qeerrooni bilisumti Oromiyaa. Maal jedhe qeerrooni.